Egaa hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo har'ammoo viidiyoo gabaabduu takka isin hojjedha. Mee akkamitti saayitii hojjennee irraa immoo galii yoo baafannu guyyaa guyyaan immoo akkamitti akka hojjenneetiin egaa invest goone booda jechuudha. Galii akka baafannu waliin ilaalla. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya kallattumaan gara saayitii adeemnu. Egaa dhufnee jirra jechuudha gara saayitiitti. Kuna saayitichi isa seer jedhu kana jechuudha. Seer bira dhaqneetiin gattuqne ilaallame. Seennee jirra gara seer. Saayitichi nuuf banaa. Sanbooda maal goona login jennee gara keessaa seenuu qabna. Kuno email kiyyaa fi paaswordii kiyyatti guutee jira jechuudha. Kallattumaan maal godhaa login bakka itti gadii tana tuqaa success jedhe seenee jira. Guyyaa har'aa immoo hojii hin hojjenne. Hojii guyyaa har'aa hojjedhee doolaara 30 keessaa qabu irratti dabalata close jettu tuqna. Dabalata akkamitti akka fudhannu ilaallu. Mee iddoo maayin jettu sana bira dhufnee baalaansii kiyyaa ilaallu. Maayinii kanarra dhufne jechuudha. Egaa doolaara 30 qaba jechuudha. Kun asirraa doolaara 30 qaba. 20 invest godhee 10 boonasii naa kenne. Doolaara 30 qaba jechuudha. Doolaara 1.2 kaleessas dalagee dheengaddas dalagee 3.6 walii gala baafadhee jira. Amma immoo har'allee kaarraa 2 day 0 kan jedhu kaname dalagnee akkamitti akka baafnu waliin ilaallu. Iddoo home jettu tana dhufna. Iddoo home tana ni tuqna. Sana booda VIP tuqna jechuudha. Sana booda hojiileen akkatti nu dhufan kun hojiilee 5 1 2 3 4 5 guyyaatti 5 kadalainu mee ka jalqabaa kana tuqu. Akkuma isa tuqeen doing jalatti submit kan jedhu tuqa jechuudha. Gara nanaa fida waan ta'eef ammallee kallattumaan gara dudduubbee deebi'ee home irra dhaqa. Home bira dhaqee VIP tuqa. Step jalqabaa san dalaine jechuudha. Submit VIP hojii tokko filadha. Submit ammallee home VIP submit hojii tokko filadha. Submit godha. Doolaara 20 jalqabaan investitti godhe qofa natti agarsiisa jechuudha. VIP'n tuqxu san booda hojii kana ni tuqxu. Booda submit tuqxu jechuudha. Kallattimaan ilaallamee qarshiin meeqaa akka nuuf ba'e jechuudha gara akkaawuntiitti. Maayin iddoo jettu tanatti adeeminu. Iddoo maayin jettu tanatti. Kuno doolaara 1.2 yookiin immoo qarshii Itoophiyaatti gara qarshii 130 kan ta'u baafadhee jira jechuudha. Kallattiin hojjedhee jira. Amma wizdraw goona kallattumaan mee baasii bira dhaqa. Birri hojjedhe kana baasii bira dhaqaa. As biratti paaswordii fi email kiyya ni guutaa. San booda ni baasa jechuudha. Egaa haala kanaan qarshii baasuu barbaannu doolaara 1.2 irra dalaine ni guunnaa. Paaswordii keenya ni guunnaa. Filannoo irratti baafnu yookiin immoo miizoodii keenya ni guunna jechuudha. Mee iddoo filannoo jedhu kana gadi haa tuqnu. Kuno TRC 20 ka ta'e koodii guute jechuudha. Isa kana ni tuqa. Kallattumaan maal godhaa submit kan jedhu tuqa jechuudha. Egaa successful jedhee jira. Doolaara 1.2 haaluma salphaadhaan doolaara 20 invest goone irraa galii argannee jirra. Ji'atti doolaara 36 tan taatu jechuudha. Gara dudduubbee yeroo deebinu doolaarattiin 30 tan turte 31 tan turte 1.2 baatee jirti. Galatoomaa horaa bulaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo Arbor Online School subscribe godhaa. Yoo isinitti tole share godhaa. Viidiyoo kana nama biraatiif daddabarsaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Hojiilee garaagaraa saayitiiwwan garaagaraa haala salphaadhaan iddoo kamuu taatanii kan irraa galii argachuu dandeettan guyyaa guyyaan isinii maxxansa. Anis turtii hanga ammaa kan isin waliin taasise Arbor Media irraa Khalil ture. Yeroo gaarii qabaadhaa. Gara TikTok Arbor Mediaattis deemaa. Egaa gara TikTok Arbor Online School yookiin immoo TikTok Arbor Media yeroo dhuftan YouTube illeen asuma jira kun isii tana gattuqoo YouTube kallattiin argachuu dandeessu. Arbor Mediaan immoo isin waliin jira. Viidiyoottan hedduu gaggaarii dalagee jira jechuudha. Gara TikTokitti illee akkuma san gama YouTubetiin hordofaa isiniin jedhaa. Anis turtii hanga ammaa isin waliin taasise asumaan isin galatoomfadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Barri bara quufaaf gabbinaa isinii haa ta'u isiniin jedhaa. Video itti aanu hanga wal agarrutti video kana share godhaa isinitti tole yoo ta'e.